qoosi. Jiruuf jireenya fooyyessuuf biyyaa bahee baqadhe jiruu jireenya hin taaneef naaf yeroon taphadhe jiruuf jireenya fooyyessuuf biyyaa bahee baqadhe jiruu jireenya hin taaneef naaf yeroon taphadhe carraa carraaqii dhiisee abduu hamilee otoo ijji koo laaluu hin seenu gilee argee amanee gaabbee ormaa ergamuu biya kodi sen godanu lemu jirenya da jirata jede godan sajade naradabate taba fidalan injire fude gafalni dara sunna yabate tarti jede ofeege male hatta biyorma himene bufu tena jira ayati safe ebu gamoji belani kufu nusakale ka bela fidebu takufe hafe lakitu rabu irmata meti enutiya lukun tabatan idolemiya ilano jiru karora bade angayom bulu orma sagade akuma ofte nabafte biya nagari yamilakiya jiruuf jireenya fooyyessuuf biyyaa bahee baqadhe jiruu jireenya hin Hordoftoota fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Digital Media baga nagaa jiraattanii guyyaa har'aa marii qabannee isinii dhiyaannee jirra. Mariin kunii haala baqattummaa ilaalchisee keessumattuu haalan yeroo ammaa tanaa Oromoo mudataa jiru irratti marii godhuu deemna. Marii kanarratti keessummaa qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyaa Shigidoo Duuloo jedhama. Biyya Kanaadaa irraa. Shigidoo anaa dhufu siin jenna. Ana atillee sagantaa kana qopheessitee na keessummeessuu keetiif maqaa ODM'tiin galatoomuu siin jenna. Yaa baay'ee galatoomi. Egaa
qajeelumaan gara marii keenyatti seennaa. Rakkooleen baqattummaa kana wajjin wal qabatee uumamaa jiru keessumattuu yeroo ammaa Oromoon bifa adda addaatiin biyyarraa baqatu jira. Baqachuun mataan isaa rakkoo guddaa ta'e odoo jiru adeemsa baqattummaa kana keessatti miidhaan gurguddaan uummata keenyarra gahaa jira. Keessumattuu uummata umuriin isaanii keessumattuu yaangii warra ta'an dubartootaa fi dargaggoota umuriin isaanii mana 10-20 keessa jiran irratti miidhaa jajjabatu uumamaa jira. Yoo ilaalte akka fakkeenyatti miidhaa Yemen keessatti gahe haala suukaneessaadhaan lubbuun namoota hedduu gagamee jira. Kanaan wal qabatee guyyaa har'aa mee baqattummaan kun maaliif Oromoon biyyarraa baqataa jira kan jedhu qajeelumaan gaafii si dhiyeessuu barbaada. Mee maalidha? Maaliif baqachuun guddaan rakkoodha? Baqatanii lubbuu isaanii dhabuun maal jechuudha? Maal fakkaata kuni? Galatoomti beesso duraan dursee rakkinni Yemenitti dhalatte galtee Yemenitti dhalatte gaagama guddaa uummata keenyarratti geessitee gaagama guddaa uummanni keenya sabni keenya bakka hundatti gadda guddaa keessa jira gaddarra jira jechuun sabni keenya uummanni keenya uummata abbaan qabne uummata argitee horii abbaan qabne cirri xuraasa nyaata horii maarekkoon qabne sanii uummanni keenya argitee bakkuma hundatti keessaaf alaan dhiigu jira biyya keessattis alattis akkana dhiigu jira. Namni tokko yoo baqatee qe'ee bahe wanti baqatee gara biyya biraa deemuu fi waan argitee nagaa aan olee buluu dhabuu qeetti dhabee yoo jedhee baqatee biyyaa ba'a wanti gara biyya biraa baqatuuf nagaa lubbuu fi sanbaraa arguufi kuni sirna argitee bittaaf sirna bittaa fi kinyoo argitee garbummaa keessatti sirna kolonial system keessatti sirna kolonii keessatti uuma jiru tooftaan malaan uummata caccabsanii dhamaasanii kaan itti hiyyumsanii kaan argitee maneedhatti guuranii kaan argitanii tooftaan jechuudha. Kun sirna malaan yoo akkana godhanii nama keenya kaan manaan baasin kaan hidhatti fixin bakkan argatanii jechuudha. Kun tooftaan nama manaa baataa jiranii tooftaan nama keenya miidhaa jedhanii sirnatu mana keenya miidhaa jira sirna badaa sirna bulchiinsa badaa jechuudha. Kana jechuun as keessatti kan beekuu qabnu kan ilaaluu qabnu uummanni kun ka barate hojiin argatu ka baratee hojii fixee barumsa fixeetiin jedha hojii argatu tajaajilli hin kennamuu fi tajaajilli hawaasummaa gahaan hin jiru akka itti hojii barbaadatan gargaaruun hin jiru yoo baratanii fixanaa hojii argatanii waan jiraataniin gargaaranii tajaajila godhuufiin hin jiru gorsi yookaan tajaajilli adda addaa kennamee fi namni akka hojii biyya keessa uumatu hawaasummaan wanti uummata kana jabeessu hin jiru. Kanaaf uummanni kun uummata abbaan qabne jechuudha. Rakkina biyya keessa jirutu rakkina diinagdee rakkina siyaasaa akka biyya keessa jirutu uummata dhiibee manaa yaasu jira jechuudha. Tooftaan uummata keenya manaa yaasu jiranii jechuudha. Baay'ee galatoomna. Kanattuu kaleessa aadaa teenya keessatti namni qe'ee hin deemu. Amma ammoo gadaa tana dubartiif ijoolleetu qe'ee baqata. Ijoollee fi dubartii fi ijoollee jechuudha. Ijoollee durban heeruun
ta'umii soddoma gadi baay'inni isaanii ijoollee dhiiraa soddoma gadi humna 15 16 gariin nama 10 iyyuu ta'uu hin danda'a yeroo tokko viidiyoo Yamanii fi Yamanii gara Saudi Arabiyaa seen deeman tokko argee kan garaa si nyaate daa'ima waggaa 12 13 fa'aa keessa jira. Kanaaf nama roorroo manaa baasaa jira jechuudha. Tooftaa sirna bittaa fi garbummaa akka argitee baratan sanii uummata caccabsanii uummata keenya argitee kaan hiyyoomsanii qabeenya isaanii saamanii qilleensarra lafa isaan bulanii gurgurataa namni hagoon qabeenya biyyaa ittiin bulaa ittiin kuwwan hiyyoomee rakkatee kanatti ijoolleen teenya karaa irratti yaatee dhumatti jechuudha. Uummata abbaan qabnee jechuudha gabaabamatti. Mee yaa baay'ee galatoome ulfa shigito asirratti yaada badhaa kaafte dhugaadha. Rakkooleen keessumattuu baqattummaan wal qabatu akkuma beekamu rakkoo sodaati. Yeroo sodaan lubbuudhaa jiru biyyarraa baqachuutu jira. Biyyarraa baqachuun ammoo filannoo miti. Namni dirqamee biyyarraa baqata jechuudha. Kanaaf akkuma atu kaasuu yaaltetti keessumattuu ijoolleen umurii isaanii 30 gadi warri mana 30 gadi keessa jirantu baay'inaan baqataa jira haalli amma arginutti. Kuni biyya san keessatti fuuldura isaaniititti waan silaa gaarii ta'e arguu dhabuu irraa kan ka'e yaaddoo jireenyaa qofa osoo hin taane yaaddoo nageenyaa irraa kan ka'e namni baqataa jira jechuudha. Yaaddoon nageenyaa yeroo baay'ee akkuma beekamu waa'ee siyaasaatiin wal qabataa nageenya tasgabbii bulchiinsa gaarii kanaan wal qabata. Biyya san keessatti akkuma argitu keessumattuu as dhiyeenya kana waggaa 27 bulchiinsa TPLF keessatti uummanni keenya akka malee daraan baqataa ture. As dhiyeenya kana bara 2018 as jijjiiramni qeerroon fide bu'aa buusa jedhamee yaadame. Bu'aan suni hawwiin suni galma gahuu dhabuu irraa mootummaan ammoo waan sila waadaa galeessan dhiisee uummata nageenya sila biyyaa booressuu irratti xiyyeeffachuun mootummaadha. Uummata keenya daraan baqachiisaa jira fakkaata. Keessumattuu yaangiin fuuldura isaa ilaalee wanni ilaalee biyya san keessatti nagaan tasgabbiidhaan jiraadha jedhu itti mul'achuu waan dhabeef uummanni biyyarraa baqatutti jira. So meeqa kanuma keessaallee odoo hin bayini mee baqattummaan filannoodhaa miti jennee jirra. Dirqamaanii baqataa jiran jenneerra. Atis uummanni keenya abbaan qabu jetteerta. Abbaan qabu jechuun biyyan qabu. Biyya isaa dhabuudha, mirga isaa dhabuudha, walabummaa isaa dhabuudha jedhaa jirta. Mee haala akkamiititu haala amma deemaa jiru kanaani maal ta'a jettee yaadda? Baqattummaa kanarratti silaa maaltu silaa godhamuudha ture? Keessumattuu yaangiin akka biyyaan baane, yaangiin akka ammoo badii adda addaatiif hin saaxilamneef maal godhutu irra ture mootummaan sun silaa akkamitti nagee akkamitti uumutu irraa barbaachisa irraa eeggamaa ture? Laali duraan dursee ka sirni bulchiinsi baddaa bulchiinsa argitee isaan gaafa aangootti dhufanirraa jalqabanii akkamitti urmii dheereffannaa akkamitti argitee uummata kana qoqqoonnee bulchinaa dhabaamnee bulchinaa jedhanii kaan bitaa kaan ammoo ajjeesaa kaan ammoo hidhaa kaan ammoo akka manaa bahu godhan jechuudha. Sirna godhaa jechuudha. Sirna yoo tooftaa kanneen ittiin gargaaramne aangoorra turuu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf godhanii jechuudha. Mootummaan kun fedhiis hin qabanii dandeettii illee hin qabanii jechuudha. Ammaan booda waan kana sirreessuuf. Fedhii qabaatanii dandeettii dhabuun argitee
ati yoo fedhiin hin jirre dandeettiillee yoo qabaatte faayidaan qabu jechuudha. Isaan jara kanarraa amantiin eenyu hin jiru. Waan kana hin sirreessanii jennee abdii wiituu irraan qabu. Dhugaa gaafa jijjiiramni kun dhufeetiin jedhee jara kanaa warra maangorra jiru kanaa gaafsa isaan maqama viidiyootiin turanii ilaalcha isaanii siyaasaa sana iddoon hordofin jarri kun yoo waamishaa sabaa hojjete waamishaa yoo biyyaa hojjete yoo nagaaf tasgabbii biyyisan keessa fidee tiin jedhe nuka barbaannu nagaaf tasgabbii malee eenyutu aangoo qabatee eenyutu biyyisan bulchaa miti. Haa ta'u ammoo isaan amaanaa yaaboosa hunda dhiisanii rakkina ummataa gaafii ummataa deebisuu dhiisanii kumaayyuu achumattuu warra isaan waliin kaleessa tureeyyuu kaan dhiitanii dagalee baasaa kaan ammoo warra argitee kaleessa qeerroo waliin qabsaa'ee qeerroo waliin argitee tooftaaf tarsiimuu garaagaraatiin gargaaramee akkas jijjiiramni sun ta'ee goosisee akka isaan hoogganaatitti as dhufa isaan taasisanii uummanni Oromoo isaan kaleessa ergamtoota turan argitee sirna wayyaanee keessatti akka itti ergaman beekan akka itti nama ajjeesan beekan nama Tigiroonniin ajjeesinaa jedhaniinuu isaan aangoo argatuuf yookaan ammoo dhagaa hartaatti beessa. Si dhagaa jira. Na dhagaa jirta? Na jalaa Si dhagaa jira. I think. Sirna argitee sirna kaleessa keessa turan keessatti isaan gaafsan ergamtoota turan. Uummanni kun horra yoo san Tigiroonniin ajjeesinaa jedhaniinu aangoo argatuuf horra ajjeesaa turetu argitee Oromoon qabsoo isaatiin sadarkaa ergamtummaatii gara sadarkaa hoogganaatti as fide. Isaan ammoo deebi'anii waan san wallaalanii uummata keenya irratti waan hin taane kana dalagaa jiranii jechuudha. Kanaaf akka amma deeman kanatti haala amma deemaa jiran kanaani tokkoffaa nagaa fi nagaallee biyyisan keessa buusuu waan danda'an fakkaatanii lammaffaa ammoo rakkina amma biyyi keessa seentatanis waan hiikuu danda'anis yookaan qophii waan qabanis hin fakkaatanii qophii mallee hin qabanii kanaaf waan baay'eetu wal keessa laakamee jira jechuudha. Akkuma waliin arginu waraanni isaan Tigiree irratti bananii naannoo Tigiree irra bananii akkuma jirutti cilee isaan dibee jechuudha. Cilee dibataniiranii jechuudha. Kanaaf gara Oromiyaa yoo gaddeebineetiin jenne akkuma waliin beeknu namni keenya baay'een mana hidhaa keessa jira. Namni yaada qabu, namni ija qabu, namni argitee ofitti amantaa qabu ol jedhee waa jechuu danda'u. Kun mana hidhaa jira, kun ammoo hojiirra ari'amee laamshee taa'a. Kanaaf isaan irraa amma nuti abdannu hin jiru akka nama tokkotti. Kanaaf qabsoon uummanni kun qabsoon as ga'e jijjiiramni amma dhufee dhufe kunis qabsoon as ga'e. Kanaaf ammallee borullee sabni Oromoo akka sabaatti wareegama guddaa kafalaa as ga'e. Ammallee akkuma kaleessaa san hidhannoo gara marxifatee jechuudha. Marxifatee keessaa alaan walii ijaaree wacuu odoo hin taane qilleensarra wacuu odoo hin taane lafarratti tarsiimoon bifa waltaa ta'een qabsaa'ee biyya abbummaa ofii mirkaneeffatuu qabaa jechuudha. Haga sirni kun hundee kufutti haga warra maangorra jiru kun argitee buqqa'utti nuti amma argitee kaa'aar waa'ee sirnaati kaasaar waa'ee sirnaati waa'ee namaati miti. Namni tokko jijjiiramuuf sirni jijjiiramuun garagara. Sirna kaleessallee sirnan nu miidhaa ture. Har'allee sirnan nu miidhaa jira. Har'allee sirnan nama keenya baqsaa jira. Har'allee sirnan nama keenya manaa baasaa jira. Kanaaf sirna kanarratti qabsoomnaa jechuu barbaadeeti. Yoo gaafii kee deebise. Baay'ee galatoomii akka gaariitti naa deebiftee dhugaa dubbachuudhaaf wanni
baqattummaan sirnatu argitee haala jirutu baqattummaa uumaa jira jechuudha. Baqattummaan lafaa ka'ee waan dhufuu miti. Filannoodhaa miti jenneerra namni kamiyyuu qe'ee isaa irraa bahuu hin filatu. Garuu haalli uumame haalli biyya san keessa jiru keessumattuu waa'ee bulchiinsa gaariitiin wal qabatee bulchiinsi gaariin dhabamuun tasgabbiin dhabamuun mirgi argitee mirgi akka dhuunfaatitti miti suni waan guddaadha. Mirgi akka silaa walitti namni qabaachuu malee dhabamuun kanaa miti. Daantaa adda addaatitti daantaa siyaasaatiif jecha saba tokko cinatti miidhuun hidhuun ajjeesuun dararuun rakkoo amma irra jirru. Kanaaf rakkoo keessumattuu uummanni keenya baqatee biyya ambaa keessatti jiruu isaa namummaa isaa eenyummaa isaa dhabee hedduun isaanii lubbuu isaa yeroo dhabaa jiran argaa jirra. Gariin isaanii bishaan keessatti nyaatamu, galaanaan nyaatamu, gariin isaanii ammoo ni gurguramu. Maaliif bifa adda addaatitti keessumattuu dubartoonni keessumattuu ijoolleen rakkoo adda addaatiin yeroo saaxilaman dhagaa jirra. Kuni sirna akka ta'e beekamaadha. Fakkeenya gaarii kan ta'u dheengadda gaafa Yemanitti lubbuun namoota hedduu ibidaan akkasitti dhumatu mootummaan Itoophiyaa gadi bahee waan tokko ka jedhu hin dhageenye. Kana jechuun uummanni Oromoodhaa biyya san keessatti mootummaa mataa isaa dhabuun mirga qe'ee isaatitti dhabuun biyya ambaa keessatti illee argitee barbaaduu du'ee ka jiraatu jiraatee namni kana jedhee ilaalu hin jiru jechuudha. Kanaafi karaa adda addaa ammoo yoo argitu karaa wanni biraa faallaan wanni ta'aa jiru Itoophiyaadha ijaarraa biyya san keessatti ka biyya san bulchaa jiru Oromoodha jedhanii haasamaa jira. Ammoo Oromoon yeroo biyya keessatti miidhaan irra ga'u yeroo alatti miidhaan irra ga'u mootummaan kun dhugumatti Oromoo bakka bu'a jennaa yookiin ammoo sisteema kaleessa turetu ammas jira isumatu ammas nuuf miidhaa jira akka ati jette kana haa jennu moo sila akka namoonni biraa warri alaa jedhan namoonni argitee keessa gadi fageenyaan hin hubanne mootummaa Oromooti warri jedhan santu sirriidha moo lakki sirna kaleessaati sirna kaleessa kanatti nu miidhaa jira haa jennu. Just warra kana hubannoo hin qabne fakkeessa ta'uuf. Bareeda laali amma yeroo eenyummaan keenya gaafii keessa gale kanatti yeroo jireenyi keenya gaafii keessa gale kanatti nuti akka sabaatti keessaa falaan yeroo argitee akka sabaatti akka eenyummaan keenya gaafii keessa gale kanatti nuti kalaaluu qabnu gadi qabnee kalaaluu qabnu ani Oromoo afaaniin jechuu osoo hin taane namni tokkoon Oromoo irraa dhaladhe jedhee maqaa himatu osoo hin taane waan ati hojjettuun argitee Oromummaan kee ibsamu waan ati Oromoo guutuun waan ati saba kee itti guutuun argitee maqaan kee Oromoo ta'uu osoo hin taane saba Oromoo irraa dhalatu osoo hin taane gocha hundi ati daladdu Oromoo si godhu hundi ati daladdu argitee namni kun Oromoo hojjetaa rasin jedha jettu. Namni argitee wayyaa Oromoo uffatee an Oromoo jedhaa ifatti keessaa alaan sanyii balleessaa sabarratti uummata irratti dalagu keessattuu yeroo haala dhukkuba addunyaa kanaan covidii kanaan yeroo argitee nama bakka tokko guuranii nama mana hidhaa tokko keessa guuranii uummata keenya kan Saudi Arabiyaatti fakkeenyaaf bakka adda addaatiin mana hidhaa keessa jira. Uummata kanaaf hagam dubbatu mootummaan kun. Warra dheengadda Yamanitti akkas ibiddatti qaban saniif oduu jira ibiddatti qaban saniif hagam dubbate mootummaan kun. Achi qofaa miti daangaa Yamaniitiif Saudi Arabiyaa jidduu namni keenya mana hidhaa jira.
Liibiyaa keessatti akka mana hidhaa jiru odeeffannoo adda addaatiin qulqulleeffannee dhaga'aa jira. Suudaan keessattis akkasuma. Kanaaf uummanni kun iddoo abbaa qabaatee argitee akkanatti raasatti hin dararamu, raasatti hin rakkatu. Ka biyya keessaa akkas akka waliin beeknu san. Namni mirga gurmaa'uu yoo hin qabne, namni argitee mirga dubbatuu fi waan yaada kennatu yoo hin qabne akkamitti namni kun mootummaan kun kiyya jechuu danda'a. Maaliin mootummaan kun kiyya jechuu danda'a? Mootummaan kun argitee naannoon Oromiyaa kan jirtu bara humna waraanaatiin bulaa jirti. Waraana uummata keessa bobbaasanii akka barbaadan yoo barbaadan mana namaa fedhanii dhaqanii fiddii meeshaa hidhannoo fa'aa qabdaa fi jedhaa uummata tumaa yookaan ammoo ati warra shanii deeggartaa shanii waliin jirtaa jedhaa waan garaagaraatiin nama keenya rakkisanii jechuudha. Kanaaf yeroo Oromoo ta'uun kee rakkoo ta'e kanatti ani dhugamaa mootummaan kun mootummaa Oromoo wanti na jechisiisu yookaan wanti isa jechisiisu hojii isaa waan ta'eef waan mootummaan kun mootummaa Oromoo jedhu takkaayyuu bira hin jiru jechuudha. Waan kana immoo hayyoonni Oromoo yeroo adda addaa bifa adda addaatiin yaadatti kennaa turanii jechuudha. Kanaaf ammallee borullee nus ka jennu uummanni Oromoo argitee waan isaa ta'uuf waan isaa hin taane illee hin beekamu. Hubateera. Ka bitamus irra taraan bitamee beekeera jechuudha. Dirqamaan humnaan haga yoom akka uummata bulchuuf yaadan waan gadaan irra lufee waan yeroon irra lufee jechuudha. Akkas yaadu humnaan uummata sodaachisaa humna waraanaatiin uummata sodaachisaa kaan ajjeesaa kaan ammoo rakkisanii akka namni biyyaa bahu godhaa aangorra turuuf yaalu waan gadaan isaa irra lufe. Argitee ammaan booda humnaan uummata kana hin bulchan jedhee yeroo waan eeggatu malee sirni isaa mootummaa kana waan dhumate. Mootummaa kanaa yoo doon ta'in haalummaan isaan dalaganu, huntummaan isaan dalaganu biyyuma sanuu nageenuma biyya sanuu waliin jireenya uummata biyya saniitu gaafii keessa galcheessa. Yaaddoo keessa galcheera. Yaaddoon uummataa argitee nagaan baanee gallaa jedha uummanni nama biyya keessa. Nagaan baanee gallaa adda maaltu nu mudatu buru maaltu nu mudatu yaaddoo akkanaatti jira jechuudha. Biyya ofii dhalatte keessatti nagaan yoo baateen galle, nagaan yoo qotatteen haaman, nagaan yoo tiffattee hin elman maaltu mootummaa kiisi jechisiisa. Yoo rakkatte ka ittiin boon, ittiin hin, yoo tajaajilli hawaasummaa hin jirre, manni yaalaa gaan yoo hin jirre, yoo namni uummanni biyya sanii baay'inni beelaan kan dararamu ta'e, beelaan kan dhumatu ta'e, yoo tajaajilli geejjibaa hin jirre, yoo argitee warri hagoon garaa fi isaan jala fiiddu, wal jala fiiddu, qabeenya uummataa kasaamaa, lafa uummataa gurgurataa, bifa kanaan argitee mootummaa uummataa ta'uu hin danda'an. Mootummaa uummataa jechuun nama uummanni ofiin filate, sagalee ofiitiin filate. Mootummaa uummataa jechuun san malee kana ka'uuf yeroo ofii filee ofuma argitee humna qawweetiin aangorra turuuf deemu kun mootummaa uummataa illee hin jechisiisu, mootummaa Oromoo illee hin jechisiisu jechuudha. Baay'ee galatoomii. Yaa kuni beekamaadha maaliif wanni ijoon achi keessatti beekamuu qabu. Namni tokko dhiigaan Oromoo ta'uu odoo hin taane hojiidhaan Oromoo ta'anii argamuutu irra caala. Kuni waan argaa jirru Oromummaan akkamitti akka ibsamu namiifuu ifa dhiiga qofaanii miti. Oromoon kaleessa nama biraatu ambaayyuu ofitti qabee ka ofii godha. Sun beekamuu kan qabu mootummaan amma jiru yookiin sirni amma jiru sirna Oromoodhaaf yookiin ammoo mirga
walqixxummaa sabaa fi sablammoota biyya san keessaa eegaa jira jechuun nama hin dandeessisu. Kanarraa ammoo wanni arginu wanni qabatamatti argaa jirru keessumattuu filannoodhaan wal qabatee argitee jaarmiyaalee Oromoodhaaf filannoo keessaa baasanii jiranii KFO'n baheera adda bilisummaa Oromoodhaaf bahee jira filannoo keessa hin jiru. Hogganoonni sila jaarmaa kanniinii mana hidhaa jiru Jawaar Mohaammed fa'aa Hamzaa Booranaa fa'aa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa fi kanneen kumaataman lakkaa'aman ammallee mana hidhaa jiru. Jaarmaaleen lamaan kunniinii oofisni isaanii cufamee waan jiruu fi hogganoota keenya hidhamee jira. Hogganoota keenya hanga nu hiittanitti oofisni keenya kan cufame hanga nu bantanitti haga ammoo nagaan baanee uummata keenya keessa socho'uu dandeenyutti filannoodha jennee waan sochoonuuf hin qabnu yaada jawfaa dhiyeessan. Beeki Oromiyaadha keessatti waa'ee amma mootummaa Oromooti moo mootummaa Oromooti miti sirna akkamii keessa jirra kan jedhu irraa kana kaasutti sii jira. Oromoon kun uggurame, kun hidhame, kun ammoo sochii dhoogame, kun sodaachifamee mana jira. Warri biraa ammoo Oromiyaa keessatti ifaaf bilisatti makiinaan isaanii kennamee fi makiinaan mootummaadhaan kennamee fi kan socho'an argina. Argitee na filadhaadhaaf jechuudha. Kuni dhugumatti wantoota ammati dubbattee fi ragaa guddaadha. Eenyutu Oromoodhaaf mirga Oromoodhaatiif dhaabbata. Eenyutu ammoo mirga Oromoodhaa irra dhaabbataa jira kan jedhu ifatti mul'ataa jira jechuudha. Haa ta'uti wanni ilaaluu qabnu maalidha? Mootummaan suni erga gaafa lola Tigraayitii as lola Tigraayitti banan dhiibbaa murnaa argitee tokkootiin muummichi ministeera harka micciiranii waan kanatti oofanii amma ammoo dhiibbaan wanni waraanni kun miidhaa guddaa fide miidhaa guddaa fiduu isaa addunyaan argitee Abiyyi karaa adda addaatiin mootummaa kana karaa adda addaatiin argitee legitimacy silaa biyya alaa irraa qabaatu malee hunda dhabee jira. Karaa dippiloomaasiin qabu hundi cufamee jira. San qofa miti baajanni silaa argatu irraa guramee jira. Yeroo inni alattis keessattis yeroo dhageettii dhabaa dhufaarutu jira. Haa ta'uti ammoo yoo arginu naannoo adda addaa kutaa Oromiyaa adda addaa keessa deddeemee abbaa feetan filadhaafa yeroo jedhu na filadhaafa yeroo jedhu abbaa feetanis filadhaa yeroo jedhu argina yaada wal dhahaadha. Mee yoo haalli kun akkanatti ka deemu taate wannummaan silaa asirratti akka ifa ta'u barbaanna. Mootummaan kuni kan alaanii dippiloomaasiin isaa caccabee jiru. Kan silaa biyyattii sun ka gargaarsaan jiraatti. Laali biyya san keessatti nama meeqatu beela'ee jira hoo jenne waan biraati. Internally displaced people namoota meeqatu biyya keessatti argitee buqqifamee jira. Buqqaatota meeqatu biyya san keessa jira hoo jenne tilmaamuu dandeenya. Kanarraa amma baqattoota meeqatu jira hoo jenne laaluu dandeenya. Uummanni akka malee baqatutti jira. Filannoo as deemu kanaan haala amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiruun jaarmaalee Oromoodhaa ugguruudhaan hooggantoota Oromoo hidhuudhaan filannoo deemuun jiraa kuni baqattummaa guddaadhaaf uummata keenya saaxilaa moo maal ta'uu danda'a fuuldurri uummata keenyaa bifa ammoo bakka bu'ummaa hin qabnetti filannoo bifa kamiitu geggeeffamallee konsekwensiin filannoo kanaa maal ta'uu danda'a? Wanni kun hariiroo baqattummaadhaan wal qabatu wayii qabaa sitti fakkaata? Bareeda argitee badhinnallee keessa gidduuduun seenne baqattummaan biyya dhiisanii baqatuun falan ta'u falaka ta'u argitee biyyuma kee irratti falmatu tarsiimoo qabsoo jijjiiraatuma falmatu kanaaf tokko san lammaffaa ammoo
Kagara filannootii yoo deebine filannoo akkuma argitee bifa adda addaatiin hayyoonni adda addaa jedhaa turan ka filannoo dhimma guddaa ta'uu qabu jedhanii silaa Oromoof. Wanti filannoo kun dhimma guddaa Oromoof ta'uu qabu jedha. Maaliif haalli mijaan argitee filannoo karaa nagaatiin geggeessuuf yookaan fair and free relation kan jedhan san geggeessuuf haalli mijaan bakka hin jirretti waa'ee filannoo haasa'uu rulfeessisu. Kanaaf tokkoffaa miidiyaan walaaba jiraachuu qaba. Miidiyaan qaama kamirraayyuu walaba ta'e jiraachuu qaba. Lammaffaa dhaabni siyaasaa walaba ta'ee sagantaa mataa ofii qabu. Sagantaa siyaasaa imaammata ofii qabu jiraatuu qaba. Sadaffaa qaama isaan olaantummaa seeraa jedhanii humnaan argitee waraanaatiin nama doorsisan kan odoo hin taane seeraan hundi adda bahee argitee seeraan fakkeenyaaf wanta akka humna waraanaa qaama kamiiyyuu ala ta'uu qaba. Qaamni akka bulchiinsa civil service jedhamu wanti kun bulchiinsa walaba ta'uu qaba. Wanta addarrayyuu walaba ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma warra PP kanaa fudhan qabeenyuma paartii isaaniitii fi qabeenya uummataa adda baasuu hin dandeettu. Qabeenya uummataa kati jettu seeratti paartiin tokko qabeenya ofii qabaatuu danda'a addatti paartiin tokko jechuudha. Nuti amma qabeenyuma isaaniitiif tufu qabeenya uummataatiif adda baasuu hin dandeettu jechuudha. Maaliif waa hunda akka ofii barbaadan godhanii jechuudha. Horra ofii barbaadan ofii qabaa horra kaan hucuucanii jechuudha. Horra ofii barbaadanii haala mijeessanii akka isaan olii gad deemanii nu filadhaa jedhan akka argitee dimokiraasii jira jedhan godhuuf yaalanii jechuudha. Karaa biraatiin ammoo nama mana hidhaatiin guuranii kun nuuf ajandaayyuu ta'uu hin qabu jedhaan. Oromoof waa'ee filannoo fi filannoo dhiisuu Oromoo fi ajandaayyuu ta'e haasa'uu hin qabu jechuudha. Oromoon kana ala waan dhimma keessaa ofii irratti haasa'ee bifa kamiin argitee waan keenya kadhamne kana dhugoomfanna waan keenya kadhamne kana deeffanna jedhee keessatti Oromoon mari'atu qaba. Keessatti lafarratti tarsiimoo mari'atuu qabaa jechuudha. Sirri kun hin kufa. Gaafiin hin jiru. Ufumaan kufa, ufumaan uf nyaatee kufa. Sirni kun sirna argitee naqarsaa yookaan kansarii qabu. Namni kansarii dhukkubsateen fayyu beekta akkas. Sirni kun yookiin hodhaanamullee hin danda'u. Wanti isaa hafe jiguutiyyuu fi sirni sun qofa jigaa hin jiru. Biyyi sunis hin jigaartee jechuudha. Waan hedduutti mallattoo hedduun mul'isa akka sirni sun ofiillee jigee biyya sanis jissee uummatallee gaaga'uu jechuudha. Kanaaf Oromoon akka Oromootti bakka jirutti lafarratti mari'atuu qaba. Tarsiimoo qabaatuu qaba. Sirni kun hin kufaa, sirni kun akka kufu beekamaa. Bifa kamiin argitee akka rakkinna dhufu hundaaf bifa ammayyaa ta'e bifa saayinsawaa ta'e akkamitti argitee waan dhufu hundaaf uf qopheessuu qaba. Yooma rakkoon galate qofa bu'uu iddoo hin taane fakkeenyaaf amma dheengadda deemanii rakkoon sun dhalatee jennaan. Dhalatee jechuudha. Rakkoon akkasiis kunniin boruus iftaanis dhalatuu danda'a. Kanaaf bifa ammayyaa ta'een bifa saayinsaa ta'een namni keenya lafarra wal ijaaree uuma dandeenye godhuu qabna jechuudha. Yeroon kun yeroo nu haasofnu miti. Yeroon kun yeroo nu waan dandeenyu lafarratti hojjennu jechuudha. Keessaa balaa waan dandeenyu jechuu qabna jechuudha. Akkaataa amma dura jette waa'ee baqataa yoo jenne haasofnee fi warra biyya keessa buqqa'ee jira. Warra argitee dhiibamee gara biyya ollaatti baheetti jira. Kanaaf warri dhiibamee gara biyya ollaa bahe sunniin illee gadaddoo rakkoo hedduu keessa jira jechuudha. Rakkinni hawaasummaa hedduu keessa jiranii jechuudha. Warri biyya keessaa illee akkasii jechuudha. Kun hundi maalirraa maddee yoo jennu walumaa galatti sirnichatu argitee tooftaa ammalaan saba Oromoo kana yoo akkana caccabsine akkana miinee hin jenne aangorrallee turuu hin danda'an. Lammaffaa ammoo qabeenya Oromoo illee saamuu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf wanti isaan dalagan kun isaan balleessaa biyya isaan balleessa malee Oromoo balleessuu hin danda'u.
waggaa 150 ol Oromoo balleessuuf yaadaa turanii hin dandeenye ittiin milkoofne. Ammaan booda immoo ofii badan malee Oromoon balleessanii jechuudha. Namni keenya ifa baheeraa jechuudha. Karaa hundaan ifa baheeraa jechuudha. Gabbayee dubbatee amansiisuu danda'a. Hojjetee karaa akka hawaasummaatiinis karaa hawaasummaatiinis karaa adda addaatiin hojjetee uummata keenya gargaaruu danda'a jechuudha. Dippiloomaasiinis hojjetee waan biyya keessatti dalagamaa jiru kan ifaan ifatti ifa baasee argisiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf mootummaan kun mootummaa cilee dibatee argitee cilee dibatee waan jedhuuf keessa balaa urmiin isaa gabaabbateera urmii ofii gabaabseera jedhaan. Fi gaagaamni isaa hedduu gaagaama hedduu fiduu danda'a. Bakkuma argaa jirru uummata argitee gosaan waliin buusee akka fakkeenyaaf Amaaraaf saba Amaaraatiif Tigiree amma waliin buusanii duddaaf garaa godhanii saba Tigireetiif saba Eertiraa uummata Eertiraa obboleeyyan lamaan duddaaf garaa godhanii kana argitee kun ammoo urmii isaanii gabaabsa malee homaa uguruun isaanii hin gahu. Homaa uguruun isaanii hin gahu aangoollee isaanii dheeressuu homaa uummata gorfamee karaa deebi'ullee miti ammaan booda waan isaan gorsinus hin qabnu awwaalas hin qabanii jechuu isaan. Reeffi isaanii yoo gubatte malee awwaala illee hin qabu awwaala qabu miti. Uummata yoo du'anillee odoo namnummaan isaan awwaaluu jiraattee awwaalamanillee warra uummata ikiraan isaanii iyyu jechuudha. Uummanni kun uummata yaboo uummataa nyaata uummata argee deebi'ee argitee amaanaa uummataa nyaatu uummata ofii dhiisu. Uummata argitee hormaata tokkicha keessaa waliin bahe warri akkana dhiisu kun ikiraan isaanii iyyitii jechuudha. Kana jechuu barbaada. Yaa baay'ee galatoomi waa hedduutu asirratti ka'e dhugaa dubbachuudhaaf rakkoo keessoo jaarmaa keessumattuu hariiroo paartiinii fi wanni isteeta jennu aadaatiif elleeffii kan durii san ammas hariiroon akka jiru argaa jirra. Akkasumas immoo political actors warri jennuu fi warri civil serviceedhaa waliin akka hojjetan wanni kun akka walxaxaa akka ta'e argaati jirra. Fakkeenyaaf pirezidaantiin naannoo Oromiyaa mallaqaa namoota kennuu argitee warra biraatti walumaa ga'ee abbaa barbaade haga barbaade kennuun maal agarsiisaa? Saba silaa argitee qabeenyi kun qabeenya uummataati waan jedhamu keessa akka hin jirre agarsiisa. Qabeenyi uummataa biyya silaa akka biyyatti jirtu sirna qabdu keessatti qabeenyi uummataa namni tokko ol ka'ee aangoo qabaatee fi akka barbaade abbaa barbaade kennuu hin danda'u. Garuu wanni sun faallaa. Kana kan ta'aa jiruu fi sirni waan hin jirreef sirni dhugaadhaan uumamne biyya san keessatti sirna dhugaadhaa uumna jedhanii warra tattaafatametti warra tattaafatutu har'a mana hidhaa jira. Yoo laalte filannoon kunis filannoo sirna ijaaruu odoo hin taane filannoo akkamitti somnee aangoodha dheereffannaatitu gaggeeffamaa jira. Jecha bareedaatu dubbatame achirratti. Oromoodhaaf waa'een filannoo ishuu ta'uu qabu jette. Dhugumatti ishuudhaa miti. Oromoon eenyutu filatamaadhaaf miti rakkoon. Yookiin na filadhaadhaa miti rakkoon Oromoodhaa. Oromoon gaafiin inni gaafataa jiru sirni iddarraa biyya san gara fuulduratti ceesisuu danda'u sirni dimokiraasii dhaabbatuu qabaadha. Kaleessa sirna gaarii keessa turre, sirna hamaa keessa turre, sirna wal ajjeesu, sirna kaan wal nyaataa, ummata nyaataa as gahetu ture. Sirna ummata nyaataa ofii isaa tiisisuuf nyaataa as gahe kana jijjiirree sirna ummata hammatuu danda'u, sirna waliin jireenya ummataa mirkaneessu, sirna walqixxummaa mirkaneessu, sirna dimokiraasii ijaaruu qabna yaada jedhutu sochii yaada jedhutu argitee sadarkaa
ajjechaatiif sadarkaa hidhaatiin Oromoo ga'ee jechuudha. Hooggantoonni Oromoodhaa dha'oonni mana hidhaa jiranii fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyya san keessatti kabajamuu qaba. Aadaa kaleessaa sanitti hin deebinu jechuu isaaniiti. Aadaa kaleessaa sanitti deebi'uu qabna warra jedhetu har'a uummanni keenya akka biyyaa bahu, akka du'u, qeesaa irratti akka kabajaan irraa mulqamu, eenyummaan isaatiin akka argitee dararamu kan godhaa jiru warra sirna kaleessaa san sirna nama nyaataa kaleessaa sanitti kuufsisuu barbaadu jechuudha. Kuni ifa. Oromoon gaafiin ifa ta'e gaafii dimokiraasii. Gaafii dimokiraasii keessatti gaafii mirga akka namatti jiraachuudha, akka namatti bulchiinsa barbaadu, representeeshinii barbaachisu qabaachuudha. Kun hundinuu waan dimokiraasii irratti rarra'u, waan nageenya biyya sanii irratti rarra'u, waan silaa jijjiirama sirnaa irratti rarra'u. Jijjiiramni sirni hagan jijjiiraminitti uummata kana gaafii kana hammatu, gaafii kana deebisuu dandeettii hin qabaatu. Maaliifi Itoophiyaa keessa instituushinii jiru ilaaluu hin dandeettu. Instituushiniin ture instituushinii murna tokko deeggaru, instituushinii paartii siyaasaa tokko deeggarutu ture. Istiil isatu jira jechuudha. Waraana biyya sanii ilaalame, waraanni biyya sanii paartii deeggara. Paartiidhatu akka barbaadetti ajaja. Fedhii paartiidhaa galmaan gahuun malee fedhii birmadummaa biyyaa wanni jedhamu sun hin jiru. Kanaaf sisteemni kun yookiin ammoo sirni kun haga hiddaan hin jijjiiraminitti baqattummaas ta'e hiraarfamuun biyya san keessatti akka itti fuufetti jiraataa jechuudha. Maaliifi waan waggaa 27 argaa turre 2018 asaa gaddaa argaa jirra jechuudha. The same thing wannuma takka argaa jirra. Wanni jijjiirame takka hin jiru jechuudha. Uummanni keenya yeroo san baqatuu hin dhiifne baqataa ture ammas baqachuutti jira jechuudha. Uummanni keenya buqqa'uu hin dhiifne ammallee buqqa'utti jira. Uummanni keenya sodaa keessa jiraachuu hin dhiifne ammas sodaa keessa jira jechuudha. Uummanni maal jechuu barbaada? Laali waan filannoo kana salphatti waanuma filannoo ta'e qofaaf hin kaafu. Filannoon hin beekama. Filannoo biyya san keessatti filannoon nagaan geggeeffamee hin jiru. Filannoon dhufaa darbaan lubbuu namoota hedduu gaagaa darbaa ture. Ammas ka filannoo isaa darban sanuu hin gahinitu qophaa'aa jira. Saba irratti kaasuuf maqaa filannoodhaatiin. Fakkeenyaaf sabni biraa dhufee Oromiyaa keessatti dorgoma hoo jedhani saba lamaan wal nyaachisuudhaaf yoo hin ta'initti loojikiidhaa miti dubbii. Kanarratti gaagaa hamaa guddatu uumamuu deema. Kana mootummaan beekaa godhe yoo ta'e silaa uummanni ammoo waan itti dhufuu deemu ni beekaa jechuudha. Haala kanarraa kaaneeti sodaan mootummaan kun mootummaa sodaa uumuudhaatiin mootummaa uummata walitti buusuudhaani umrii isaa dheereffachuu barbaadu waan ta'eef kana keessatti uummanni keenya yoo maal ta'e gaaga'ama jalaa bahuu danda'a isa jedhu. Hiraarfama keessaa bahuun haala sirnicha kana jijjiiranii sirna biraa godhuun waan biraati. Oromoon wanni tokko wanni Oromoon beeku jira. Rakkoon waggaa 150 himataa ture rakkoo walabummaa dhabuu biyya san keessaati. Qe'ee isaa irratti abbaa biyyummaa isaa dhabu. Haga gaafa abbaa biyyummaa argatutti qe'ee isaa irratti nagaan bahee galuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf hoomworkiin guddaan hojiin guddaan hojjetamuu qabu akkuma atis kaafte hojii biyya ofiititti biyya ofii irratti waan danda'an hundaan karaa danda'an hundaan mirga isaatiif mirga ofiitiif falmachuu wanni caalu hin jiru garuu rakkoon uumamaa jiru rakkoo sasalphaa miti. Nama keenya dhiibaa jiran biyyarraa akka biyyarraa baqatuuf dhiibutti jiran. Dhiibbaan kun ammoo karaa kamiin maal yoo goone dhaabbachuu danda'a? Oromoon yoo maal godhe dhiibbaa kana dhaabuu danda'a? Ka jedhu irratti odoo
maaliif yeroo hin qabnullee yeroo gabaabaadha waan ta'eef maal godhutu haala uumame haala jiru argaa jirra. Haala uumamuu deemullee tilmaamuun nama dhibu. Biyya sun already caccabuu akka deemtu beekamaa. Waraanni Tigraay waa hedduu nutti agarsiisee jira. Waraanni Tigraay qofa miti. Murna sirna nafxanyaa kaleessa deebisuudhaaf socho'u ammoo haala sochii waraana Tigraayin irratti deemaa ture keessatti qoonni isaanii hagam akka ga'u argaa turree jira. Ammaa booda biyyi sun ammoo garamitti akka deemaa jirtu ifumaan ifa mul'ataa jira. Addunyaanis akkaataa itti ilaalaa jirtu. Uummanni biyya sanii akkaataan itti sodaan uummanni biyya sanii keessa jirus beekamaadha. Mee maal yoo godhan uummanni keenya baraaramuu danda'a? Ka biyya keessas ta'e ka biyyarraa baqataa jiru akkamitti baraaramuu danda'a? Maal godhuu qaban jedhu? Ilaa wanti kun argitee waan afaan tokko lamaan falli kana akkana ta'uu qaba jennee mataa hinee bira darban odoo hin taane waan argitee lafarratti irra mari'atuun hiikamu waan mariin hiikamu wanti kun jechuudha. Kanaaf akkuma ati jette akkuma dura jedhee ammallee irra deebi'ee kan jechuu barbaadu manaa baqatuun falan ta'u kosii fi dhiisanii deemuun baqan falan ta'u falli biyyuma keessa jira. Falli lammaffaa immoo falli biyya sanii nagaa illee fiduu fi nagaa argitee tasgabbiillee biyya san keessa fiduuf falli uummatuma harka jira. Uummata biyya sanii harka jira. Argitee biyya san keessa saba adda addaatu jira. Saba aadaa afaan amantii adda addaa qabu jira. Fakkeenyaaf Sidaamaa haa fudhannu, Oromoo haa fudhannu, Tigree illee haa fudhannu, Affaar, Somaaliyaa haa fudhannu. Argitee ammaan booda fedhii uummata kanarraa hundaa nageenyi biyya sanii jechuudha. Mootummaa uummataallee uummatu barbaachise yoo barbaachise waliin buluullee yoo barbaachise adda addaanillee sirna referendamiitiin naannoo ofii qabatee namni bulchuullee yoo barbaachise ammaan booda murteessaa uummata sana. Addunyaan illee homaan goota argitee humni addunyaa kan amma warri humna qabu addunyaa kanarra warri humna waraanaatiif humna siyaasaatiin beeku dhiyaa kana isaan san harka jira jechuudha. Waan uummanni sun murteeffate jechuudha. Nuti attee gaafiin keenya ifatti wanti nu barbaannu sun ifaan ifatti jaarmiyaaleen keenya kan siyaasaa kana keessa jiran yoo dhugaman sabaaf dhaabatan yoo dhugaman uummataaf hojjetan ta'e gaafiin uummata Oromoo maali? Seeraaf heerri addunyaa maal jedha? Seeraaf heerri Itoophiyaa maal jedha? Seera sanarra hundaa'anii waan constitutional right jechuudha. Fundamental constitutional right mirga sanarra hundaa'anii mirga sana of gaafatu qabanii jechuudha. Mirga ofiitiif falmatu qabu. Kanaaf argitee akkuma dura tuttunnee yeroo gabaabaa keessatti waan argitee akkuma waraanni Tigraay irratti naannoo Tigraay irratti banamee waraan walirra banan waan ta'a ture argaa turre. Jarri kun kaleessa walumaan ture, walumaan biyya san bulchaa ture, walumaan Oromoo dhiibaa turan. Eertiraaf Tigreen wadhaanii obboleeyyan lamaanii saba Tigreetiif saba Amaaraa akka walitti bu'an argaa jirra. Bira lafanii ammoo Oromoo akka itti miidhan argaa jirra. Kun argitee bifa kanaan wal miidhuun, wal tuffatuun yookaan wal xiqqeessuun namni waliin jiraatuu hin danda'u. Namni waliin jiraatuu danda'u kabaja. Kabajaan yoo jiraate namni waliin jiraatuu danda'a. Ati bara tibbeessu ana maqaa kiyya kana qajeelchitee kun shigiddoo mi'ee shigiddoo akka shigiddootti shigiddoo jettee yoo eenyummaa kiyya argitee kabajaa hin kennine ta'e ana gafedhes hiriyyummaa kee barbaadu yoo ati hiriyyummaa kiyya yookaan hin barbaadu waliin deemuu hin dandeenyu jechuudha. Waliin jiraatu illee hin danda'u jechuudha namni yoo kabajaan nama lamaan jidduu hin jiraatan jechuudha. Kanaaf yeroo dheeraaf Oromoo qaqqabaa Oromoo argitee olaantummaa ofii saba tokko oofatuuf wanti dalagamu sirna moofaa durii san deebisuuf wanti amma godhamaa jiru kun waan argitee tokko gaaga'ama uummata irrattis nagaa naannoottis nagaa biyya sanii irrattis waan fidu waan ta'eef uummanni kana ammumarraa itti yaadee of qopheessuu qaba. Filannoon akka hin jirre argaa jirra.
filannoo wayitu hin jiru maal goona karoora keenya tokkoffaa maali karoora keenya lammaffaa maali option 1 option 2 jennee akkasitti argitee ammumarraa itti yaaduu qabnaa jechuudha. Gaafuma rakkoon dhalattee bu'uudhaan ta'an ammumarra garam deemaa jirra argitee maaltu dhalatuuf deema keessaa balaan waan danda'ameen namni ammumarraa waan kanarra mari'atee falli uummata harka jira. Falli kan uummataati waan uummanni murteeffate irratti mootummaan waan uummanni murteeffate hojii oolcha biyya seeraan bultutti biyya olaantummaa seeraan jiru biyya sirna dimokiraatii jirtutti mootummaan waan uummanni murteeffate san hojii hiika malee fedhii uummataatii ala fedhii dhuunfaa ofii saniin hin deemanii jechuudha. Akka sirna dimokiraasiitti argitee direct dimokiraasii indirect waan jedhamtu jechuun karaa bakka bu'oota uummataatii fi waan dalagu jechuudha. Fakkeenyaaf amma dhaaba siyaasaa yoo jiraate hurri dhaaba siyaasaa sun argitee uummata bakka bu'aa jechuudha. Uummataa fi mootummaa walii hidhaa jechuudha. Dhaaba siyaasaa san keessaa mootummaan ijaaramaa jechuudha. Kanaaf ammaan booda ka argitee argaa jirra. Garuma jigaatii garuma badii deemaa malee gara falaa deemaa hin jiran. Kanaaf uummanni ammarraa itti yaadee argitee rakkina baqataa qofaaf osoo hin taane rakkina baqataa namni keenya manaa ba'aaraa maal goonaa qofa osoo hin taane nuti akka sabaatittuu jireenyi keenya gaafii keessa galee maal ta'uu qabna akkam ta'uu qabna. Yoo maal taane nagaa keenya argitee eenyummaa keenya jireenya keenya ka gaafii keessa galee kan tiffachuu dandeenya. Jennee kan hundoof gaafannee bareeda. Baay'ee galatoomii Shigito waan kana gadi fageenyaan ibsitee yaa dhugaadhaa waa hunda si'a tokkotti yookiin ammoo dubbii hagana ulfaatu furmaanni kana jedhanii qajeelatti tokko lama jedhanii lafa kaa'uun ni ulfaata. Maaliif furmaanni karaa hedduu jira waan ta'eef at least akka yaadatti akka hubannoo tolutti waa kaasuun murteessaadha. Waan hedduu kaafnee jirra. Rakkoo baqarraa rakkoo baqattummaa ta'e rakkoo biyya keessatti dararfamuu kanaa fi furmaanni jiru sirna biyya keessatti tasgabbii nama dhoorkee nagaa nama dhoorkee gaagama adda addaatii fi uummata keenya saaxilaa jiru kana jijjiiruun walabummaa ofii gonfachuun furmaata waaraa akka ta'e argina. Kanaaf I think yeroon kennallee dhumatee jira. Asirratti wanti dhumaa wanni jettu yoo jiraate yoo hin jiraatin ammoo sagantaa kennan goolamna yoo wanni dhumaa wanni si hafe jiraate carraasii kenna. Galatoomii wanti baay'ee jedhus hin jiru wanti an jechuu barbaadu yoo jiraate argitee manni keenya keessaa balaan qaroominaan lafarratti waan itti as deemaa jiru kana gaagama guddaa keessa darbinee as geenye ammallee gaagama guddattu as deemu jira waan kana baraaruuf keessaa balaan namni bakka hundaan lafarra irra mari'atee akka hawaasummaatitti illee akka siyaasaatitti illee waan kana ofirraa tiksisuuf eenyummaa ofii kana tiffatuuf odeeffannoo waaltaa ta'uu kennuun haala qabsoo kan keessa jiru kana jabeeffachuun barbaachisaa jedha. Atillee haala bareedaa kana qopheessitee sagantaa bareedaa kana qopheessitee Oromiyaa diijitaal miidiyaa irratti na keessummeessuu keetiif galatoomii siin jedha. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa diijitaal miidiyaa qophii kennaa kanadhaa Shigitoo Duuloo wajjin qabaataa turre asirratti xumurree jirra. Sirba armaa gadii kana wajjin nagaan turaa yeroo biraa hamma walitti deebinutti nagatti isiniin jenna. Iddoo ulfaadhaa. Jiruuf jireenya fooyyessuuf biyyaa bahee baqadhee
jiruu jireenya hin taaneef naaf yeroon taphadhe jiruuf jireenya fooyyessuuf biyyaa bahee baqadhe jiruu jireenya hin taaneef naaf yeroon taphadhe carraa carraaqii dhiisee abduu hamilee otoo ijji koo laaluu hin seenu gilee argee amanee gaabbee ormaa ergamu biyyee biyya koo dhiiseen godaanu lamu jireenya addaa jiraatta jedhee godaansa jedhee narra dhaabbatee dhabaa fi dhalaan hin jirree fuudhee gaafalni daraa sunna yaabbatee naatarti jedhee of eege malee haxaa biyyormaa himeene gufuu deena jiiraa ayaatti safee eebuu gammoojjii beelaan kufu nusakaale beelaa fi deebuu kakufee hafee lachiitu dhabuu hirmataamneetii eenyuutti niyyaa lubbuun taphatan ijoollee biyyaa filannoo jiruu karoora badee hanga yoon buluu ormaa sagadee akkuma ooftee na baaftee biyyaan nagahee yaamiila kiyyaa jiruuf jireenya fooyyessuuf biyyaa bahee baqadhe jiruu jireenya hin taaneef naaf yeroon taphadhe jiruuf jireenya fooyyessuuf biyyaa bahee baqadhe jiruu jireenya hin taaneef naaf yeroon taphadhe carraa carraaqii dhiisee abduu hamilee otoo ijji koo laaluu hin seenu gilee argee amanee gaabbee ormaa ergamu biyyee biyya koo dhiiseen godaanu lamu fataalliilaa shamataa bitee sumii godaansaa nu keessa naqee bineensa gogaa namaa uffatee lammii gurguruu ilaalu maqee barannee jennee otoo fin ergin godaansa goone furmaata rakkoo humnaa beekumsi ormaan ijaarre nu seene sunoo nu gaafa tokko ibsaaniitituu baqaan faca'ee ilmootu haadhaa abbaaf dhama'ee du'aa gudeetaa marareen qabne qaamaa fi sammuu kikichuu dhabne ibsaaniitituu baqaan faca'ee ilmootu haadhaa abbaaf dhama'ee du'aa gudeetaa marareen qabne qaamaa fi sammuu kikichuu dhabne dargaggoo ijoollee mormii yaadaantu barnoota dhaabbee godaansa dhaqaa rakkoo addunyaa duubaan nu oolchee boreenyu tumee biyyarraa dhiqaa ilaalcha mataa jijjiiru malee sammuu beekumsaan qoraafatanii gabrummaa fi ragaluun fafa qabeenya dheedhii qoraafatanii qabaatus jiruun qormaata gufuu dadhabbii malee milkiin hin dhufuu karoora tolchee raawwii gabbisaa wanjoo iyyummaa qileettan bisaa qabaatus jiruun qormaata gufuu